Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii ASTECH hundaaf nageenya badhaadhaa jirtanii jecha egaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon kiyyaas maal irratti kan hojjetu akkamitti akka yeroo custamize YouTube chaanaalii banannee customization keenya akkamitti akka sirreessuu qabnu viidiyoon gama duraa irratti nuti namni yeroo nuti chaanaalii keenya maqaa keenya search godhee argate akkamitti akka video akkam akka arkuu qabu akkamitti aada akka godhnu viidiyoo bareedaa haa waliin ilaallu maali egaa viidiyoon jalqaba irratti argoonee fuula duraa irratti namni nu arkuu qabu yookaan yeroo nuti chaanaalii maqaa keenyaan jiru san namni subscribe nu godhuu barbaade akkamitti akka argoodhannu viidiyoo bareedaa fi viidiyoo nama harkisu akkamitti akka argoonu waliin ilaalla egaa YouTube chaanaalii keenya irra seenuudhaan gama jalqabaarra gama harka mirgaa irratti bikka your channel jettuun maal YouTube studio jira our YouTube studio seenaa customization isa kana as keessaan argannaa jechuudha. Neeyna akkanatti gama harka bitaarra dhufuudhaan dashboard jalatti content playlist fi analytics comment jira akkana isa kana qabnee gatarkiduudhaan customization jira. Customization kana irratti click godhuudhaan viidiyoo gama duraa irratti viidiyoo nu ibsitu viidiyoo bareedaa viidiyoo view bareedaan argamsiiftu arkachuu dandeenya yookiin aad godhuu dandeenya jechuudha. Akkanatti customization erga inneen buututti layout jira pending and basic info jira waa sadii as jalatti customization jalatti kan argan layout jala maali video spotting jira add a video to the top of our channel jira top of our channel homepage irratti yeroo hundaa'u namni yeroo nuti maqaa keenya chaanaalii keenya maqaa barreessee search godhu maal arkachuu qabu nuti viidiyoo nuti viidiyoo bareedaa viidiyoo nama harkisu ta'uu qabu viidiyoo nama harkisu ta'uu qabu maal goona isa kana ammaan aad godheetiin jira yoo aad kan hin godhin taate siif himaa inni nu bakka tanaan aad jeesii baasa and future video for returning subscribe jira inni kun lameen dirqama barbaachisaa bareedaa fi kan nu ibsu ta'uu qaba jechuudha. Yoo hin jiraanne bifa kanaan add section bifa jiru bareechee kan isinii baasu ta'a. Amma fakkeenyaaf kan jijjiiruun barbaade taanaan asiin change our video kun godha yoo akkanatti waa hedduu jira kanneen keessaa kaniin barbaade irra godhachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf isa kana yoo godhachuu barbaade irratti click godha jijjiireetiin jira jechuudha. Viidiyoo duraan ture yoommoo irrumaa'uu baasuu barbaade remove video jetteen irraa baafta erga baaftee yookaan goote boodatti maal goona publish iddoo irra click godhuudhaan beeksifta isa kana chaanaalii kee namni barbaadu namni search godhu viidiyoo siifsu viidiyoo bareedaa gama fuula duraa irratti ni argata jechuudha. Chumarra dhaabbachuudhaan subscribe like share si godha. Egaa warrummaa chaanaalii keenya subscribe hin godhin ASTECH subscribe ni godhuudhaan maamilummaa keenya guddisaan jaa. Egaa viidiyoon har'aaf isin garsiisuu barbaade kanuma yeroo itti viidiyoo adda addaa bareedaan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii turaan isiniin jaa nagaya.